yaa nama waaqaan jiraattu singorsaadha geeffadhu nama laaltee na deemii na daraake waaqayyoon laalin baddu akka gaararraatti geeddarama amalli ilmaan namootaa mana waaqatti bitee wal gurgura hunduu dhokachoo taphata namni beekaa yoo jiraatte obsa afaan kee qabadhu barrisaa hamaadha namaa daddarba jabaadhu jajjabaadhu gooftaa wajjin jiraadhu jabaadhu jajjabaadhu yesuus wajjin jiraadhu. Oduu hangafootaattinaan eegala sababa naaffatiin hojjetaan baankii haadha warraasaa ajjeese hidhaa umurii guutuudhaan adabamee jira. Bal'ina odeessa kanaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin faarfataa baay'ee jaallannuu fi kabajnu kan ta'e faarfataa Dastaa Insarmoo dhaamsa amantoonni martinuu beekuu qaban dabarsee jira. Bal'ina odeessa kanaallee qabannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin xinsammuun ijoollee keenya baay'ee miidhamee jira. Barnoota saddaan kutanii jiru jechuudhaan haati warraa obbo Taayee Danda'aa dubbatanii jiru. Bal'ina odeessa kanaaf kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoon kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenya gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like share gochuudhaanis yaada keessan ammoo komentii irratti nu qooda. Dabalataan daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya odeeffannoon kiristiyaanummaa barreeffamaan afaan beektaniin afaan Oromoon argachuu yoo barbaadan linkii komentii jalqabaarra jiru gadi tuquudhaan isallee subscribe godhadhaa kallattii gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin sababa naaffaatiin hojjetaan baankii haadha warraasaa ajjeese hidhaan umurii guutuu itti murtaa'ee jira. Godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaatti hojjetaan baankii haadha manaasaa sababa naaffaatiin lubbuu ishee dabarse hidhaan umurii guutuu akka itti murtaa'e eeramee jira. Bakki yakki kun itti raawwatame godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa yoo ta'u yeroon yakki kun raawwatame ammoo waxabajjii 1 bara 2015 akka ta'es himameetiin jira. Egaa hojjetaan baankii maqaan isaa obbo Warquu Simee umuriin isaa 55 yoo ta'u haati manaa isaa Aadde Sandaat Geetachoo umuriin ishee 45 akka ta'e eeramee jira. Yakki ejjichaa kun akka irratti raawwatame qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Dodolaas dubbateetiin jira. Dhirsaaf niitii ta'uudhaan waggaa 27 oliif gaa'ilaan kan jiraatan yoo ta'u yakki ejjichaa kun osoo hin raawwatamiin dura lamaan isaanii gidduutti walitti bu'iinsi akka uumames eerameera. Sababiin isaa ammoo obbo Warquu Simee ani yeroon gara hojii adeemu isheen ammoo nama biraa wajjin wal argiti jechuudhaan sadarkaa gaa'ilaa isaanii hiikuttis kan gaane yoo ta'u waggoottan 3f mana murtiitti wal falmaa turuun isaanis dubbatamee jira. Dhimmi isaanii kun mana murtii aanaa irraa hanga mana murtii waliigalaa Oromiyaattis kan ga'e yoo ta'u manni murtii waliigalaa Oromiyaa ammoo dhimma isaanii gadi fageenyaan erga hubatee booda turtii gaa'ilaa isaanii 27 ta'uusaas hubachuudhaan ijoollee 5 horachuu isaanii dabalataanis umriin ijoollee isaanii 18 gadi ta'uusaa erga hubatee booda dhimma isaanii gara mana murtii aanaa Dodolaattis deebise. Manni murtii aanaa Dodolaa rakkoon isaanii karaa jaarsummaatiin akka furamu yaalii taasisuun furmaata argachuu hin dandeenye. Kana irraa ka'uudhaan obbo Warquu Simee ijoollee 3f nyaata akka qopheessus ajajniitti darbe. Egaa Aadde Sandaat Geetachoo ammoo mindaa obbo Warquu Simee meeqa akka ta'e baruudhaaf xalayaa ajajaa mana murtii qabattee gara mana baankii daldalaas qajeeltee turte.
Wayita kana obbo Warquu Simee hojiirra kan ture yoo ta'u, Aadde Sannaayit Geetaachoo wayita xalayaa mana murtii sanaa qabattee seentutti obbo Warquu Simee akkuma ishee argeen qawwee eegdotaatiin rasaasaa lamaan itti dhukaasee lubbuu ishee akka darbus taasisee jira. Egaa obbo Warquu Simee erga kana raawwatee booda bakka jirus kan of dhoksee yoo ta'u, poolisiin ordofii cimaa taasiseen sa'aatii 3 keessatti to'annoo seeraan jala oolee jira. Egaa ajjeefamuu haadha isaatiin gaddi guddaan kan itti dhaga'ame ilmi isaanii Barakat Warquu kan jedhamu umurii isaa waggaa 18tti of ajjeesee jira. Poolisiin yakkasaa erga argee qulqulleeffatee booda ragaa waliin abbaa alangaatti kan dabarse yoo ta'u, abbaan alangaa erga yakka isaa ilaalee booda himannaas irratti bane. Himata kana hordofaa kan ture manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa murtee hidhaa umurii guutuu ittis murteessee jira. Maatii gaddi mudateef jajjabina hawwina. Odisa keenya kan biraatiin faarfataa baay'ee jaallannuu fi kabajnu akkasumallee tajaajila isaatti kan eebbifamne faarfataa Dastaa Insarmuu tibbanas ergaa namootni martinuu keessumayyuu kiristaanonni martinuu beekuu qabu jechuudhaan itti xiyyeeffatee dabarsees ni qaba. Egaa faarfataa Dastaa Insarmuu dhaamsa isaatiin kan inni hedduminaan irratti xiyyeeffatee waldaa kiristaanaa yookaan ammoo Church kan jedhamuu fi akkasuma gamoo yookaan building kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan illee dubbatee jira. Marree faarfataa Dastaa Insarmuu dhimma kana ilaalchisuudhaan akkana jechuudhaan dubbatee jira. Amantoonni wangeelaa harka 100 keessaa harka 98 fi isaa ol garaagarummaa waldaa kiristaanaa fi akkasumallee mana sagadaa addaan baasanii hin beekani. Namoonni hedduun waldaa yookaan charchii jechuudhaan mana sagadaas jechuudhaan hubatu. Haa ta'u malee kun raawwate ergaa dogoggoraa yookaan ammoo ilaalcha dogoggoraatti jechuudhaan illee dubbatee jira. Mee hiikaa jecha yookaan ammoo waldaa kiristaanaa yookaan charchii jedhamu gabaabinatti haa ilaallu jechuudhaanis kan dubbate yoo ta'u, hiikaa charchii jedhu afaan Giriikitiin yookaan ammoo hiikaa Giriikitiin maal jechuu akka ta'e illee dubbateetiin jira. Akka hiikaa Giriikitti jechi waldaa jedhu kakuu haaraa keessatti Ekileeshiyaa yoo ta'u, hiikaan isaas walitti qabama yookaan ammoo walga'ii jechuudhaanis ibsee jira. Kanaafiyyuu kun waa'ee namoota walitti qabamanii malee waa'ee manaa miti jechuudhaanis kan dubbate yoo ta'u, kana malees hiikaa Ibrootiinis dubbatee jira. Akka hiikaa Ibrootii jechi kallattiin ibsu hin argamne garuu yaada kanaan kan wal fakkaatu qaalhaa kan jedhu yoo ta'u, jechi kunis walga'ii yookaan amantoota jechuudha. Ammas waa'ee manaa yookaan gamoo osoo hin taane walitti qabama akka ta'e hiika kanarraa ni hubanna jechuudhaan illee barsiisee jira. Itti dabaluudhaan hiikaa Ingiliffaatiin akka jecha Ingiliffaatti waldaa jechi jedhu Ingiliffaan durii kaasee Circle kan jedhamu yoo ta'u, akka Giriikitti yookaan ammoo jecha Giriikirraa Kirukaal jechuurraa kan fudhatame yoo ta'u, hiikaan isaas kan gooftaa jechuudha jechuudhaan dubbatee jira. Ammas manni yookaan gamoon hin jiru. Nama isaa kan gooftaa ta'e kan gooftaa keessa jiraatus jechuudhaan dubbatee jira. Mana sagadaa hanga jaarraa arfaffaatti manni sagadaa kana fakkaata jedhamees wanti beekame hin jiru. Amantoonni mana namaatti bakka baay'atanii wal ga'uu danda'amutti walitti qabamaa kan turan yoo ta'u, jaarraa arfaffaa irratti mootiin mootummaa yookaan ammoo mootiin mootummootaa Roomaa Koonistaantil irraa jalqabee mootummootni Roomaa hedduun kan itti fufan akkaataa ijaarsa mana sagadaa kiristaanaa boca mataasaa godhachaa akka dhufellee himee jira. Kunis tarkaanfii ittiin hiikni waldaa amantootaa irraa gara gamootti ittiin ce'edha jechuudhaan illee dubbatee jira. Kana malees akka barsiisaa kitaaba qulqulluutti jechi waldaa yookaan ammoo charchii jedhu kallattiidhaan ijaarsa lubbuu qabeessaa isa namoonni waaqayyoof adda ba'anii Kiristoos irratti ijaaramanii ittiin adeeman hubannaa fi dhoksaa hafuura qulqulluuti. Yesus Kiristoos Phexrosiin ani sittan hima ati akkuma Phexros jedhamtu dhagaa jechuudha. Ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara jechuudhaan Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti gaafa dubbatu gamoo baatta jechuu otoo hin taane namoota fayyanii qaama Kiristoos ta'anii ijaaramanii adeeman ibsuudhaaf jechuudhaan illee dubbatee jira. Egaa of eeggadhaa karaa oolota waaqayyoorraa warra hafuurri qulqulluun akka eegdaniif isiniif dhaabeefis eeggadhaa waldaa kiristaanaa isa waaqayyoo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isa godhate eegaa jechuun kan dubbate yoo ta'u,
Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 dubbisee jira. Waldaan kakuu haaraa isheen jalqabaa gamoo guddaa hin qabdu, mallattoo fannoos balbala irraa hin qabdu, garuu dubbii fannoo Kiristoos lallabdi. Isheen ammaa gamoo miidhagaa qabdi, lallaba irraas mallattoo fannoo qabdi. Akkasumallee dubbii Waaqayyoo yookaan dubbii fannoo Kiristoos gantee jirti. Waan foonis lallabdi. Egaa dhumni waan hundumaa dhiyaatee jira. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 7 jechuudhaan illee dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa sagaleewwan garaagaraa fudhachuudhaan dubbatee jira. Egaa faarfataa Dastaa Sarmuu dhaamsa isaatiin akka ibsuuf yaaletti waldaa jechuun akkaataa barsiisa kitaaba qulqulluutti jechi waldaa yookaan church jedhu kallattiidhaan ijaarsa lubbuu qabeessa isa namoonni Waaqayyoof adda ba'an Kiristoos irratti ijaaraman ittiin adeeman hubannaa fi dhoksaa hafuura qulqulluu akka ta'e ibsuudhaan keessumaayyuu fakkeenyaa fudhachuudhaan Phexros Yesuusiin jecha inni jedhallee fakkeenyaa fudhateetiin jira. Kana malees egaa ani sittan himaa akkuma Phexros jedhu Phexros jechuun immoo dhagaa akka ta'ee fi ati dhagaadha ani dhugaa sittan himaa innis dhagaa hin sochoone kanarrattis waldaa kunan ijaaradha jechuun kan dubbate yoo ta'u Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti jechi dubbatame kun egaa Waaqayyo Gooftaan waldaa kiristaanaa jecha ittiin ibse akka ta'es eeramee jira. Kana malees waldaan kakuu haaraa isheen jalqaba gamoo guddaa hin qabdu, mallattoo fannoos balbala irraa hin qabdu, garuu dubbii fannoo Kiristoos ni lallabdi. Isheen ammaa ammoo gamoo miidhagaa qabdi, balbala irraas mallattoo fannoo qabdi, garuu dubbii fannoo Kiristoos gantee jirti, waan foonis lallabdi jechuudhaan egaa dubbateetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin xiinsammuun ijoollee keenyaa baay'ee miidhamee jira. Barnoota addaan kutanii jiru jechuudhaan haati warraa obbo Taayyee Danda'a dubbataniitiin jiru. Haadha warraa obbo Taayyee Danda'a kan ta'an aadde Sintaayyoo Alamaayyoo abbaa warraa isaanii erga hidhamee guyyoottan 4 ta'us hanga ammaatti fagoorraa ilaaluu malee itti dhiyeenyaan dubbisuun akka hin danda'amne Addis Istaandaarditti himanii jiru. Obbo Taayyeen abbaa ijoollee 2 yookaan waggaa 2 fi 7 kan ta'e yoo ta'u, wayitaa to'annoo jala oolanitti ijoollee isaanii dabalatee miseensonni maatii isaanii 8 ta'an mana keessa turu haadha warraa isaanii dubbatteetiin jirti. Aadde Sintaayyoon egaa haala sakatta'insaa wixata galgala mana isaaniitti geggeeffame ilaalchise taateen sun hedduu wayita raawwatamu ijoolleen daa'imman kunneen kana arguu irraan kan ka'e xiinsammuun isaanii akka miidhames guddisanii akka gaddan illee kana malees barnoota addaan kutanii akka jiran dubbattee jirti. ዛሬ 8 ዓመት ነበር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ግቢ ውስጥ ወንጌል ሰብከዋል መንፈሳዊ ትራክት ግቢ ውስጥ አባስተዋል በሚል የሐሰት ውንጀላ ከስራችን የተባረር ነው። በዚህ ወቅት አይዲያችንን ልናስረክብ ወደ አየር መንገድ ሴኩሪቲ ሄድን። የሴኩሪቲ ጻፊ የነበረው አንድ ወንድማችን ስሙን ብጠቅሰው እዚህ ያውቃል። እስቲ እናንተ ኢየሱስ ነው ያላችሁት ጌታችሁ ሲያድናችሁ ያለው ይህንን የመሰለ እድል በዚህ ተቀይራላችሁ አለን። በጊዜው አዘንን። ደግሞም እንደዚህ አለን፣ እዚህ ድልድይ ስር ስትለምኑ ነው ማያችሁ፣ ይህንን እንዳትረሱ አለን። በእውነት እንደ ሰው ልብ የሚሰብር ንግግር ስለነበረ አዘንን። ጌታ ሆይ ወዴት ነው የምንሄደው? ከዚህ በኋላ ህይወታችን ምንድነው የሚሆነው አለን። እግዚአብሔር ይመስገን ሶስታችንም የክፍለ ሀገር ልጆች እንደመሆናችን መጠን የት እንደምናርፍ አናውቅም ነበር። ነገር ግን የአየር መንገድ እናቶች እነሱ ጋር ለተወሰኑ ወራት እንድንኖር አደረጉ። ከዛ አንድ ወንድማችን ስራ አገኘ፣ የዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ሆነ። ሌላኛው ወንድሜ ደግሞ መማር ፈለገ፣ ወደ ትምህርት ቤት ገባ። እኔ ደግሞ ጌታን አገለግለዋለሁ አልኩ። ወቅቱ እኔ ለአገልግሎት በመወሰኔ ቤተሰቦች፣ የቅርብ ወዳጆች ሁሉ በጣም ተበሳጩብኝ፣ ያዘኑብኝ፣ የተቀበሉኝ አልነበሩም። ብዙዎች ይሰድቡኝ ነበር፣ ብዙዎች ያሳዝኑኝ ነበር። ብቻ የማልፍ የለምና ሁሉም ከጌታ ጋር ታለፈ። ዛሬ ይኸው 8 ዓመት ሆኖናል። አንድ ቀን የሰውን እጅ አልለመንም፣ እግዚአብሔር ታማኝ ነውና። አንድ ቀን ርቦን የሰውን ደጅ ልመና አልሄድንም፣ እግዚአብሔር አኑሮናል። ብናጣ እንኳን የእግዚአብሔርን እጅ ነው የምንመለከተውና እግዚአብሔር ሲያኖረን ታማኝነቱን ወይ አንዳንድ ጊዜ ለጌታ ብላችሁ ለእውነት ብላችሁ ወስናችሁ የወሰናችሁትን ውሳኔ ሰዎች ላይ ይቀበሉ ይችላሉ። ቤተሰቦቻችሁ ላይ ይቀበሉ ይችላሉ። የቅርብ ወዳጆቻችሁ ላይ ይቀበሉ ይችላሉ። ትናንትና ከናንተ ጋር አብሮ ሲበሉ የነበሩ ልብስ እየተቀያየሩ የሚለብሱ ወዳጆቻችሁ ሁሉ ባላየ ሊያልፉ ይችላሉ። ነገር ግን
ብቻ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን እንጂ የማይታለፍ የለም። እግዚአብሔር ብቻውን በቂ ነው። በስጋዊ ነገርም ሳያጎድለን በመንፈሳዊ ነገርም በቤቱ እስካሁን ድረስ አለን። እግዚአብሔር እርሱ ታማኝ ነው። ወዳጆቼ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። ለብዙ ሰዎች የመጽናናት ምክንያት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuudhaan yaada keessan ammoo koomentii irratti nu qooduu hin dagatina. Karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannews.ethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa argachuudha. Liinkii koomentii jalqabaarra jiru gadi tuqaa isiniin jecha sa'aatii muraasa booddee odeeffannoo gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u ulfaadha.